hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin an Bafqaaduu Morodaati. Muummichi ministeeraa mootummaa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed erga waraansi Tigraay keessatti jalqabame as yeroo jalqabaatiif bakka bu'oota uummata naannoo Tigraay wajjiniin jimaata har'aa Finfinnee keessatti marii taasisanii jiru. Walga'ii marii kana irratti bakka bu'oonni 200 ol ta'an kan hirmaatan yommuu ta'u, marii kana ilaalchisee muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed ergaa karaa miidiyaa hawaasaatiin dabarsaniin bakka bu'oota uummataa wajjiniin marii bu'a qabeessa ta'e taasisuu isaanii ibsanii naannoo Tigraay keessatti nageenyaa fi misooma mirkaneessuudhaaf mootummaan isaanii akka hojjetu ibsaniiru. Maricha irratti namootni hirmaatan keessaa tokko kan ta'an obbo Tsaggaa'u Taaddasee namni jedhamanu marichi haala tasgabbaa'aa ta'een akka taasifame ibsanii namoottan sababa walwaraansaatiin jireenya isaanii irraa buqqa'an akka qe'ee isaaniitti deebi'an, daangaan naannoo Tigraay akka bakka walwaraansaan dura turetti deebi'uu qabu irratti mari'atamuu isaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Itti aantuu waldaa barsiisota Tigraay kan ta'an Tigisti Gaarreed mariin muummicha ministeeraatii wajjiniin taasifame afaan Amaaraatii fi afaan Tigraayin akka ta'e himaniiru. Maricha irratti pirezidaantii bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay Geetaachoo Raddaatii fi ministeerri ittisa biyyaa Abrahaa Balaay hirmaachuu isaanii Maqalee irraa kan gabaase Mulgeetaa Atsbaa maricha gabaasuudhaaf naannoo Tigraay irraa gabaastonni gara Finfinneetti deemanii gara galma marichaatti akka hin seenne taasifamuu isaanii beeksiseera. Karaan Finfinnee kaasee gara Dasseetti geessu sababa rakkoo nageenyaa irraan kan ka'e waan cufamee jiruuf rakkina hawaasummaa fi diinagdeetiif saaxilamuu isaanii jiraattonni dubbatu. Jiraattonni bulchiinsa godina Shawaa Kaabaatii fi bulchiinsa addaa saba Oromoo waa'ee cufamuu karaa kana ilaalchisee sagalee Ameerikaatti akka himanitti dhukkubsatoota mana yaalaatti geessuun, oomisha qonnaan bultootaa gabaatti dhiyeessuun waan rakkisaa ta'ee fi lubbuun namootanii dhukkubaan darbaa jiraachuu isaatii fi qala'iinsi jireenyaa dabalaa deemaa jiraachuu isaa ibsuudhaan komii isaanii dhiyeessaniiru. Akkuma kanaan bulchiinsa addaa saba Oromoo magaalaa Sanbatee keessatti haadholiin gargaarsi fayyaa isaan barbaachisu 5 wal'aansa fayyaa gahaa dhabuudhaan kan ka'e daharratti lubbuun isaanii akka darbe buufanni fayyaa magaalaa Sanbatee beeksisuun isaa beekameera. Haaluma wal fakkaatuun godina Shawaa Kaabaa magaalaa Axaayyee keessatti mucaan ittuu wal'aansa gahaa argatee lubbuudhaan hafuu danda'u tokko sababa cufiinsa karaa kanaatiin kan ka'e mana yaalaa olaanaatti waan geessamuu hin dandeenye fi du'uu danda'uu isaa hojjetaan fayyaa magaalichaa tokko ibsaniiru. Yemmuu hordoftoonni amantaa kiristaanaatii fi musliimaa sooma irra jiran kanatti karichi cufamuu isaatiin kan ka'e midhaan nyaata dabalatee wanneen jireenyaaf barbaachisaa ta'an irratti hanqinni mudatee jira. Gatiinis hedduu ol ka'ee jira jedhaniiru jiraattonni. Naannoo Amaaraa keessatti labsii yeroo atattamaa hojii irra jiruun wal qabate ajajni addaa yookaan koomaandii poostiin naannoo sanatti hundaa'e. Tarkaanfii waraanni mootummaa garee hidhattootaa faannoo jedhamee beekamu irratti fudhachaa jiruun wal qabate akka namoonni nagaan gidduutti hin miidhamneef jecha guraandhala 16 bara 2016 kaasee karaa magaalaa Dassee irraa gara magaalaa Shawaa Roobitti akkasumas magaalaa Dabra Birhaanitti geessu geejjibaa fi cufamaa taasifamuu isaa Masfin Arraagee Dassee irraa gabaaseera. Himannaan isaanii guyyaa kaleessaa addaan cituu kan himame Meejor Jeneraal Kinfee Daanyoo guyyaa har'aa hidhaarraa hiikamaniiru. Ministeerri haqaa Itoophiyaa guyyaa kaleessaa ibsa sabaa himaaleef kenneera kan jedhame irratti faayidaa uummataaf jecha daayirktara olaanaa Meetek kan turan Meejor Jeneraal Kinfee Daanyoo fi pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Somaalee duraanii maqaa isaanii Abdiilleedhaan beekaman turtii waggaa 6 booda hidhaarraa gadhiifamaniiru. Akkasumas miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa kan ta'anii fi miseensi dhaaba mormituu ABN Dr. Dassaaleen Caanne amajji 22 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mana jireenyaa isaanii irraa qabamanii to'annaa poolisii jala kan turan guyyaa kaleessaa gadhiifamuu isaanii abukaatoon isaanii mirkaneessaniiru. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo hidhattoonni Somaaliyaa kamisa kaleessaa hoteela magaalaa Moqaadishootti argamuu fi waajjira pirezidaantii biyyattiitti dhiyeenya qabu tokko weeraruun isaanii ibsameera. Humni nageenyaa biyyattii haalicha to'achuu isaanii ibsaniiru. Bafqaaduun dabalataan nutti hima. Jiraattota magaalaa Moqaadishoo waabeffachuudhaan maddii oduu Reuters akka ibsetti tarkaanfii kamisa kaleessaa galgala bitootessa 14 hoteela Siirii jedhamu irratti raawwatame kanaan
Dhodhoohinsi lama wal duraa duubaan kan dhaga'aman yommuu ta'u, gareen hidhattoota Alqaayidaadha wajjiniin hidhata qabuu fi Somaaliyaa keessatti lolaa jiru Alshabaab itti gaafatamummaa fudhachuun isaa ibsamee jira. Karaa biraatiin jiraattonni sagalee Ameerikaatti dubbatan akka jedhanitti dursee hoteelichaa alatti erga sagaleen dhoo'insaa dhagahamee booda dhukaasni qawwee hoteelicha keessatti itti fufe. Hoteelli Kamiisa Kaleessaa galgala haleellaan irratti raawwate kun bakka aanga'oonnii fi seeratumtoonni mootummaa Somaaliyaa itti bashannanu ta'uudhaan kan beekamudha. Aanga'oonni poolisii mootummaa Somaaliyaa dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pireesii fi ibsa kennaniin humnoota nageenyaa haalicha to'achuu isaanii himanii warreen haleellaa raawwatan hunduu ajjeefamuu isaanii beeksisaniiru. Haalli hoteelichaatii fi naannoo isaa tasgabbaa'uu isaa kan ibsan aanga'oonni poolisii mootummaa Somaaliyaa rakkina sa'aatii 13 tureen kanaan namoota 3 du'anii 27 immoo madaa'aniiru. Dhimma kana irratti gareen Alshabaab ibsa kenneen mujaahidoonni hidhatan hoteelicha weeraruudhaan hojjettoota hoteelichaatii fi warreen aanga'oota mootummaa gantuu jedhanii waamanii irratti dhukaasa banuu isaanii beeksisee jira. Bara 2019 haleellaa walfakkaataa hoteela kana irratti raawwatamee fi gareen Alshabaab itti gaafatamummaa fudhachuun isaa ni beekama. Lammiileen Paalestiin gargaarsa namoomaa argachuudhaaf yeroo eeggachaa jiranitti waraanni Israa'el namoota hedduu ajjeesuu isaa aangawoonni Paalestiin beeksisanii jiru. Jimaata har'aa haleellaa waraanni Israa'elii lafaa fi samii irraa raawwateen giddugalaa fi kaaba Gaazaa keessatti lammiileen Paalestaayin 29 du'anii 150 kan ta'an immoo madaa'uu isaanii ministeerri fayyaa Gaazaa inni Hamaasiin hoogganama jedhamu beeksiseera. Haleellaa bakka lamatti raawwatame kana keessaa inni jalqabaa giddugala Gaazaa Mooraa Al-Nusraat jedhamu keessatti bakka namoonni gargaarsa namoomaa eeggachaa jiranutti xiyyaaraan kan raawwatame yommuu ta'u, balaa kanaan namoonni 8 ajjeefamuun isaanii ibsameera. Haleellaa lammaffaa waraana lafootiin namootan gargaarsa eeggachaa jiran irratti raawwateen namoonni 21 du'uu isaanii ministeerri fayyaa Gaazaa ibsuun isaa gabaasameera. Waraanni Israa'el dhimma haleellaa kanaatii fi miidhaa siviilota irratti raawwatameera jedhame qorachaa akka jirus ibsee jira. Balaan kun kan qaqqabe ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Steets Antoonii Bilinken roobii dheengaddaan Israa'el nageenya siviilota Palestaan mirkaneessuu hojii ishee isa jalqabaa taasisuu qabdi erga jedhanii booda. Antoonii Bilinken dhimma kana irratti marii ministeerota biyya Saayipres, Yuunaayitid Kingdom, Yuunaayitid Arab Emirates, Kaatar akkasumas bakka bu'oota gamtaa Awurooppaatii fi dhaabbata mootummoota gamtoomanii wajjiniin waa'ee gargaarsa namoomaa karaa galaanaatiin Gaazaatti galchuu irratti taasisaniin Israa'el nageenya siviilotaatii fi dursa akka kennuu qabdu jabeessanii hubachiisanii jiru. Itti gaafatamaan dhimma imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Joosef Booreel Kamiisa Kaleessaa yommuu Waashingtaniin daawwatanu ibsa kennaniin akka mootummaan Israa'el haala gargaarsa namoomaa mijeessu mootummaa Yuunaayitid Steets akka dhiibbaa irratti taasisu gaafachuun isaanii gabaasameera. Odeeffannoo walqabateen ministeerri dhimma alaa Awustiraaliyaa Peeni Waang jimaata har'aa magaalaa Kaambeeraa keessatti ibsa kennaniin biyyi isaanii gargaarsa namoomaa karaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii isa Gaazaa keessatti hojjechaa jiru kennuu akka itti fuftu ibsaniiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii inni hojii gargaarsaa Palestaan keessatti qindeessu hooggantoonni isaa Hamaasii wajjiniin hidhata qabu jedhamee erga himatamee booda Yuunaayitid Steetsiin dabalatee biyyoottan hedduun karaa dhaabbata kanaatiin gargaarsa erguu dhaabuudhaaf murteessuun isaanii ni yaadatama. Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffanneetti yommuu dabarru immoo lola dhiyeenya kana Gujii lixaa aanaa galaanaatti hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota nageenyaa mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jira jedhameen tajaajilli hawaasaa hedduun adda cituu jiraattonni ni dubbatu. Keessumaa tajaajilli fayyaa lola ji'oota lama as jabaataa dhufe jedhaniin magaalaa guddoo aanittiin ala jiran keessatti addaan cituu dabalataan himanii jiru. Rakkoon nageenyaa aanichaa ammas jiruun daandiin galaanaarraa gara aanaa addaa Amaaroo geessu cufaa ta'us aangawoonni aanichaa ibsaniiru. Galmoo Daawit dabalataan nutti hima. Walitti bu'iinsi Gujii lixaa aanaa galaanaa ji'oota lamaas keessumaa immoo torbeewwan lamaan darban kan hammaateera jedhamuun tajaajilli hawaasaa danqamu jiraattonni aanichaa dubbatanii jiran. Jiraataan aanaa galaanaa sababa rakkoo nageenyaa maqaa isaanii akka heeramuun feene takka keessumaa tajaajilli fayyaa fi barnootaa magaalaa guddoo aanichaa tooreen ala jiran
erga tajaajila dhaabanii bubbulaniiru jedhu. Buufataalee fayyaa 5 qaba ture aanaan galaanaa. Buufataalee fayyaa 5 kana keessa buufata fayyaa tokkocha Katoore jedhamu wiirtuu aanaarra jiru san maleecha buufataaleen baadiyyaarra jiran hundi isaatu tajaajila wanti fayyaa hawaasaa fi kennaa hin jiranu dhaabbateera jecha. Haga dhaabbatee ji'a 2 ta'e amma. Manni barumsaa hedduun wanti tajaajilli baruu barsiisuu dhaabbateera amma hin jiru asii wiirtuu magaalaarra malee. Uummati buqqa'ee jireenyaan bakka wanti jiru rakkoo keessa jiranii mana hin qabanu maalii qabeenyi horii isaan qabanu baadiyyaa hafe. Kanaaf baadiyyaa ammoo akka itti deebi'an hin qabanu wanti qaxanaa diinaati akkamitti deemtanii jedhamaanii ganda boorree irraa buqqaanii akka jiruun gara tooreetti buqqaanii qubatanii jiranii. Maanguddoon kan jiraata aanaa galaanaa ta'uu dubbatan kan sababa rakkoo nageenyaa ammas maqaan isaanii akka hiramuun feene takka dhiyeenya kana keessumaa torbee lamaas rakkoo nageenyaa aanichatti mudateera jedhan akkasiin ibsu. Maani wal bu'iinsa gidduutti kan uummanni kun miidhamuu jiru. Yoo warri diidaatii fi warri mootummaa kun waliin bu'an gidduun namni miidhama. Horiillee miidhamaa, re'een miidhamti, rasaasa kana gidduutti loolleen du'anii bacaadha. Kaan ammoo baay'ee beelli nama miidhee karaa namni haala sodaa kana walitti qabamee karaa nagadatu hin qabu. Beela kanaan haala baay'ee beelaan miidhamiisaa jira. Rakkoo nagaa sababa walitti bu'iinsa kanaanii keessumaa aanaa galaanaa keessatti dhukaasni akka ture hoogganaa waajjira nageenya aanichaa obbo Iyyaasuu Jiyoo mirkaneessanii jiran. Baay'inaan gama warra hidhatee socho'uun namoota akka du'e namoota tarkaanfiin akka fudhatame eeruu uummata biraan jiru jira. Gama keenyaan boombii uummataan darbanii namni muraasni harka kana ibiddi boombii gubeen ala midhaa xixiqqaa takkaan ala wanni addaa wanni uumamee hin jiru. Obbo Iyyaasuun sababa warri hidhatee socho'u uummatatti makame jedhamee fi daandiin maxxaarri haga ammaa irra geessu kiiloomeetira 5 ta'a jedhanis geejjibawwan konkolaataa qofaa fi cufaa ta'uu himanii jiran. Daangaa Amaaroon hanga meexxarri kiiloomeetirii 5 waa hin caalle gidduu kanatti sochiin 5 wal qabatu jira. Amma immoo warri kun mootummaan sochii isaanii dhaabuu hin dandeenye magaalaa Kombolcha jedhamuun jira naannoo kana uummataan baay'inaan jiraata. Qaamni hidhatee socho'u kun jiru yoo makiinaa argeen guba. Sabaaf sablammii sanii yoo dhagge hin ejjeeta. Daangaa keenya keessatti yoo sabaaf sablammiin sun meeshaan konkolaataan namaa gubate maqaa keenyatti bada. Konkolaataan isaanii dhufee akka miidhaarra hin galle walii galtee qabna. Akkaataa kanaan konkolaataan isaanii akka as hin dhufne hega karaan kun banamee waliin hojjannu waan jennu isaanis hin beekani waliisis dubbisaa deemaa jira. Daandiin karaa maxxaarrii kun uummata ammaarroof fuula daldalaa barbaachisaadha kan jedhan obbo Iyyaasuun nageenya amansiisaan bu'ee daandiin kun akka saaqamuu fi qaamoleen nageenyaa hojiitti jiru jedhanii jiran. Rakkoo nageenyaa irraa kan ka'e cufamuu manneen barnootaa kan jiraattonni dubbatan ilaalchise waajjirri barnootaa aanaa galaanaa rakkoo kanaan manni barnootaa cufame hin jiru jechaan deebii kennee jira. Obbo Kabbadee Taaddasee hoogganaa waajjira fayyaa aanaa galaanaa garuu rakkoon nageenyaa aanichaa manca'ina dhaabbilee fayyaa fi ka'umsa ta'eera jedhu. Akkaataa barbaadameen imaammata fayyaa lafa qabsiisuuf rakkoo guddaan nuqunnamaa jira. Keessattuu rakkoo kanaa wal qabatee du'aatii haadholiitii fi daa'immaatiif baay'ee saaxilamaa jirani. Akkasumas dhukkubooti daddarboonis babal'achaa jira. Ganda 19 qabnu keessaanii ganda 9 irratti raawwachuu hin dandeenye. Tariitii dhaabbilee keellaa fayyaatii fi buufataalee fayyaa irrallee miidhaan garaagaraa dhaqqabee dhiyeessiin buufataaleefis keellaa keessa jiranus saamamaa jira. Kanaaf hawaasi kenna tajaajila fayyaa argatu keessatti rakkoo hammaataa keessa jira yeroo ammaa kana. Torbee darbee kana keessa gandoota booree fi mixxaarii keessattis hidhattoota abaa'oo shanee jechuun ibsaniin meeshaaleen fayyaa akka maayikirooskooppii qorichaa fi kaan saamamuu himanii ji'a tokko dura qaamuma kanaan itti aanaa waajjira fayyaa aanaa galaanaa kan turan obbo Gannanee Tasammaa ajjeefamuullee himanii jiran. Buufata 5 qabnu keessaan 4 caccabee jira. Keellaa fayyaa 19 keessaan 11 caccabanii jiran jechuudha. Caccabuu isa qofaa miti keellaan 2 gubatee jira jechuudha. Guutumaan tajaajila kennaa jiru buufata magaalaati. Magaala Tooreeti. Kanaaf anee sodaanii buufati lamaan sadarkaa baadiyyaatti jiru sodaa keessa jiru. Yeroo dhiyoo buufati dangoo sun kasaamamee ture yeroo dhiyoo itti deebi'amu torbaan duraati ka keessa itti deebi'ame sunis ammas sodaa guddaa qaba akkaataa barbaadameen kenna tajaajila sirrii kennaa jiru guyyaan seenamaa galgalan ba'aman jechuudha. Dhibeen koleeraatii fi kaan aanaa galaanaa keessatti amma mul'ataa jiru kan jedhan obbo Kabbadeen dhaabbileen namoomaa tumsa akka taasisan nageenya aanichaas bakkatti akka deebi'uuf gaafatanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Gabaasa keenya itti aanuun immoo Raashiyaan garee waraanaa ishee Waagner jedhamu amma gara humna biyyoota alaa keessatti ergama raawwachiisuu gochuun to'annoo qaama basaasa waraana Mooskoo jala jiru jettee moggaafteetti jirti. Humni kunis sirnoota abbaa irree Afrikaa keessaa akka aangoorra turan deeggarsa kenna. Kanas dhaabbata Biriteen kan Royal United Service Institute jedhamutu baase. Kana ilaalchisee Henry Ridgewell gabaasa erga jaallanneetu dhiyeessa. Gareen waraana Raashaa Waagner jedhamu kun biyyoota Afrikaa hedduu keessatti socho'aa akka ture yoo ta'u, Liibiyaa dabalatee loltoonni isaa boba'aa fi gaazii Liibiyaa argachuuf jecha Jeneraal Khaliifaa Hiftaar gargaaran. Yeroo baay'ee dhiittaa mirga namummaa raawwachuun himatamaa turan. Baatii waxabajjii bara darbee hoogganaan Waagner Yevgeny Prigozhin fincila mootummaa Mooskoo fashale sana hoogganan. Sana booda gareen kun diigame. Hoogganaan Waagner kunis ji'a 2 booda balaa xayyaaraatiin du'an. Sun immoo masaraa Kireemliniif rakkootti fide. Kunis hojii Waagner Afrikaa keessatti hojjetu maal gochuu qabnaa ka jedhu. Alexander Daniliak dhaabbata Biriteen Royal United Service Institute jedhamurraa akka jedhanitti. After that so-called mutiny, the decision was made it would be better. Fincila jedhame sana booda hojii alatti hojjetamu caalaa biyya keessaa qabaachuun gaarii ta'a jedhamee murtaa'e. Akka xiinxalli dhaabbata Biriteen kun jedhutti Mooskoon maqaa garee Waagner jijjiiruudhaan humna dhaabbata basaasaa waraana Raashiyaa jechuun moggaafteetti. Loltoota dabalataa 40,000 kana keessatti tajaajilan leenjistee bobbaasuufis kaayyoo godhattee jirti. Kaayyoonsaa qabeenya albuudaa argachuu dabalatee dantaa Raashiyaan biyya alaa keessatti qabdu mirkaneessuu akkasumas qoqqobbii biyyootii gama dhihaa jalaa saaxilamuu Mooskoo hir'isuu akka ta'e gabaasni kun ni mul'isa. Alexander akka jedhanitti. What they're doing is just expand the colonialism in the global south countries. Wanti isaan hojjechaa jiran biyyoota addunyaa kibba keessa jiran keessatti koloneeffannaa babal'isuu qofa. Yeroo ammaa kanas biyyoota Afrikaa irratti baay'ee xiyyeeffatanii jiru. Garuu Laatiin Ameerikaafis karoora qabu. Biyyoota Eeshiyaa tokkoofis akkasuma ogeeyyii teeknooloojii siyaasaa, ogeeyyii miidiyaa, qondaaltota basaasa lola siyaasaan beekaman hojii diinagdee irratti adda ta'an ni qabaatu. Kanaaf biyyoota kibbaa keessa seenuu qofa osoo hin taane sirnoota Raashiyaa deeggaran achitti hundeessuuf hojjetu. Mooskoon yaada ishee kana mootummoota Afrikaaf dhiyeessaa jirti. Kanas akka waan sirna jiru lubbuu